haala naannoo godina Booranaati. Abba kun maali am gootara? Gootara dhawa. Maal jedhama? Waa midhaan wayii. Ijoolleen kollaa namtichi bakka horii nyaata midhaafatanu. Kun bakka naannoo godina Booranaa yookiin immoo haala jireenya godina Booranaa keessa aana taltalee keessa eessa bayu? Aana taltalee keessa gandi qalloo qobboo jedhanudha. Eessa mucaa sun jira? Daa'imni amma haala naannoo fi gandi diqqa kooti. Kilaaksii wati. Qonna tokko yookiin immoo gandi diqqa tokko bakka haala jireenya godina Booranaa keessatti bakka baay'ee namatti toluu fi haala jireenya madaalaa wajjin ta'u haalli amma yeroo ammaa bona ta'ee waan sodaachisa ta'eef malee haalli jireenya gaariidha jechuun amma jireenyi godina Booranaa keessaa kan fakkaata haala mana jireenyaati. Baaraan oolte guyyaa garan agarte. Kunam kushiina yookiin immoo bakka nyaata itti dhaabatanudha. Inni tokkoffaa kun bakka nyaata itti dhaabatanudha. Ammoo sana sitti agartanu kunichi kanneen akka alquuqaa yookiin immoo nyaati itti affeelame kun immoo bishaanidha. Bishaan dugdatti baatanii kiiloomeetirii 10 hanga 20 ka warri dhufanii fuudhanu. Fakkeenyaaf bishaan asii bishaan motora yookiin immoo deeggarsa waan dibiin godhanii bishaan diimaadha laa bishaan asii bishaan diima kana uummati dhugaatis fayyadama. Kootam kunichi kushiina yookiin immoo bakka nyaataa bakka guddaadha. Man jireenya keessatti bakki nyaata itti jaaratanu kunam Kiyya jaartii reeffi tanaati. dhugaa am kun asitti waan godhan kun mangaadaa Kunin soddaa qabnaa as dhokatan. sodaa am fakkeenyaati abbaan intalorra fuudhee yommuu dhufu diir keessa hin taa'u dhokatee taa'aa jechuudha. Soddaan dinqi dabre jaartii soddaan ma keesseeti. Haadhi intal kenniteef dammoo ijaan waliin laalanu. Laal. Kun fakkeenyaati Kan. kolan bakki kun bakka intalorra fuudhanii mucayyoon dhufe as taa'aa yookiin ammoo bultiif godhatanii bakka jireenyi kanumaadha. Haala godina Booranaa yommuu ilaaltan bakka baay'ee namatti toluuf mijaa'aadha bakka. Gin garuu haala amma yeroo kana bonaa wal qabatee haalli nama ho'insa qaba haala kakkanaa wal qabateeti. Asirra itillee kunam itilleedhaan Itillee. gogaa namaa gogaa loon gaafa qalatu gogaa looniti asirra buluu jechuudha. Waan akka firaashii tiraasii ansoola minaa hin jiru bakka kana gogaadhaa irraa fita. Nuun qabi. Biddilibsi kan dammoo yeroo seeftii neetii kanneen akka inni joomaanii deeggarsa kan godhanii rafanii kun dammoo sororoo fi qincee jedhama. Ororoo fi qincee kana kan qabatamu ororoo ilma dhiira qabate isa kana isa kan dammoo qincee kan jedhan dubartii qabataa jechuudha. Dubartuu qaba. Kanaafuu ororoo kan jedhan fakkeenya kun dammoo bakka amma maanfaa Okolee itti fannifata. okolee amma horii aannan ilmanii gaafa dhufu Itti asirratti fannisa. fannisanii laalanidha. Kun dammoo maani as gam kanarra Waraan. Waraan maaliif fayyadaman? Waraan horiin tissan. Horiin tissanii fakkeenyaaf Bineensi horii jedhani. bineensi gaafa horii akka hin nyaanne kanaan eeggatanii Waraabessaan eegan. waraabessaan eeganii jedhanii. Kanaafuu haala jireenya godina Booranaa haala tokko madaalawaa ta'een wal hubachiisuun gaariidha jedhe. Kulleen amma akkasuma fakkeenya man jireenya akkuma sanii jedhe haadhi intala kennite gaafa soddaan dhufu isheen achi seenti abbaan dammoo intala ishii fuudha achi taa'aa jechuudha. Seera Booranaa keessatti inni guddaan jabaa yookiin sodaatama kan jedhan soddaan fi haadhi intala kenniteef waliin agartuu jechuudha. Kanarratti baay'ee namatti tola haala jireenya godina Booranaa naannoo aana taltalee keessaa gandaa al yookiin immoo buqqee jedhan irratti dhufne qobboo gandi qobboo jedhan irratti kan argamudha. Kun immoo naannoon kun bakki kun
karri jedhame. Kunan fakkeenyaati karri jedhamee yaamama. Karri jedhamee kan yaamamu karri tokko jechuun horii dhibba kan qabatudha. Fakkeenya isin jabbilee kee ta'a kan ammoo haala karri tokko jedhanii horiin Booranaa keessa ta'a waan ta'eef haalli jireenya kan fakkaata.